الشمال ما نرمو خني دل الدنيا ترجمتن هند خيسنو نجيني ربي سنبرها جوسن إنجا إغار اللي دفني جرا واني دفني نمو وهي أجندة جدودنا ته أجندة جدودنا أجندة لما جرا وهي إما مافيا نانو أمبوت جفما ترى سن أجندة ته أمر رادي مجرا وهم برامو وهم مسرد دابا أبديله ميديا سوف مررتي في الدنيا فيرتي سنتو دي متجرا سنرا خناسونو تا أغلو مسكنتا تينيا تنوج جنتورادا إسنينجن خندا وچاجرتن أوروميا HD11 خن سكنتا اسم برانغو روبا أحمد سكنتا تينيا أكما داوتنين لايك سبسكرايب شير gochuu hin dagatina isinin ja khales video takka gama tiktakatiin dalageetin ture video san waa'ee dhimma abdil irratti haaseetin ture mee oso seensatti insenne dura gurbaa kana obsaa maamajja asna cina gartan kana gurbaa kana laalame gurbaa kun akkuma khiyyaa biqan keetitti nama fayyaa jahaniin dhalatee guddate if jiraachisaa ture sababa abdiilleetiin abdiilleetu miila kanarraa mure namoonni kanaa kun hedduudha oromiyaa keessa godaannisa madaa ta'eeti gocha abdiilleen nu god godaannisa madaa qaamaa ta'e nurratti hafe meeqa antam ableedhaan dubartii ulfaa ableen garaa waraananii ulfa garaa baasan meeqa antam akka horitti gachiibsanii halaalchan bismillaa malee meeqa antam qabeenya isaa warasanii saamanii harkat kararratti bee sadaqaa kadhachaa jira haga aduu warraan tana bara 2018 jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe qabamee abdiilleen hidhame hidhaa isaatu akka kanatti inni bee maaliif akka bee namni tokko namni irraa beeku tokkichi hin jiru gumaanuun kafallee qabeenya saniin kafallee nama akkanaa kana silaa beenyaan kafalamuu fi qaba ture hedduudha akka lammii lammaffatti gurraayyuu fi finfinnee tana keessa baalifaa keessa ummanni keenya kana arge akka lammii lammaffatti jiraachaa jiran haga aduu warraan tana waan irraanfanne maaliif nutti haaftan hijaat akka du'aaf fixaa akka turaaf fixaa jennee dhiifne duutiin isin finne turaaf fixe jennee dhiifne maaliif nu yaadachiiftan kana kan godhe masarat dhaabaati yeroo hedduu wanni gamaa arsii kanaan dhufu waa'ee ummata oromoo harargee kana tuttuquu qoqqotuu madaa isaanii qoqqotuu oromummaa waliin qabna maaliif madaa walii tuttu isaan kalee akkas nu godhan sunu nun tuttuine bar haa dhimma tokko irratti lafa daangaa irratti walitti bu'insi haga ammaa jiraatu malee gocha akka gaafa sanii san barnutti hin deebifne walumaan madooyne kophaa teenyaan madooyne qaalichu kun gumaa nama dila saniin kafallee qabeenya nama saniin kafallee beenyaan kafallee dhiifama gabbeen gaafanne sababa inni itti hidharraa beellee hin beeynu
osoo madaa teenya tana haanu fayyitu nu dhiiftani nulleen fayyitu haanu qorxoo osoo nu dhiiftani wayya silaarraan tana miidiyaan amaaraa tokko yaamee achirratti interview godhe amaarummaa isaati alagaadha waan jennu takka hin qabnu waliin nurratti hojjetan miidiyaan Tigree tokko osoo yaamee interview godhe duraanis waliin nurratti hojjetanii rakkoon qabu garuu miidiyaan afaan Oromoo dubbatu afaan tokko saba tokko wajjin dubban gizee fidee qaalicha dhiiga namaatiin taphate kursirra keessee kabajaadha teessee akkamit gaafii deebii hojii goota xiqqollee sitti hin dhagahamu waa xiqqollee taatu oromummaan jaan sun yoo si keessa jiraatte akkamitti sitti hin dhagahamin yeroo hedduu gaafa san afaan keetirraa dhagaa ture yeroo hedduu deddeebi'eetiin ummata san dubbisaa tureette waan isaan keessa turan yoo dhuguma dubbisaa turte maaliif hadooddiin xiqqishollee taatu sitti hin dhagahamin ilma namaatii bar gaafa san akka horii gachiibsamee qala ilma namaatii bar ulfa ableen dhahanii garaa baasan jenosaayidii nurra gaggeeffamee bar madaa teenya taa nun tuttuqinaadha taa madaa teenya nun tuttuqinaadha waan biraatii miti gurbumu tokkicha obsaa kana akkamitti yeroo hedduu miidiyaa kanarratti argaa turte gurbummaa tabiraatti dhiis gurbummaan tokkichaan kun akkamitti sitti dhagahamu oole namni gurbaa kana arge bar ana akka mataa kiyyatti gaafan gurbaa kana arge gochi gaafasii na dura dhufa akka daawwititti